Ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun walabummaanis neetwoorkiidha. Oduu yeroo kanaaf qabnuun isinitti hima. Dursa mata dureewwan oduu. Woboon zoonii kibbaa humna haaraa eebbisiisuun himame. Godina Wallootti magaalaan baate ammas aleellaa xiyyaaraan rukutamte. Gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa karaa nagaa akka furamuuf yaada furmaataa kan Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n dhiyeesses qabanneetu jirra. Amma oduu bal'inaan. Woboon zoonii kibbaa humna haaraa eebbisiisuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa humna haaraa leenjisaa ture eebbisiisuun himame. Woboon zoonii kibbaa humna haaraa leenjirra turan eebbisiisee bobbaasuun yoggaa himamu sirna eebba Woboo miseensota haaraa kanarratti hoogganni waraana bilisummaa Oromoo Woboo uffata aadaa Oromootiin faayamanii akka argaman gabaafameera. Woboon zoonii kibbaa yeroo adda addaatti miseensota kumaan lakkaa'aman eebbisiisaa kan ture ammallee miseensota haaraa leenjisuuf eebbisuu hojii isaa guyyuu godhatee itti fufee akka jiru gabaasa arganneen mirkaneeffannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo lola guddaa humna mootummaa Itoophiyaa humnoota finxaaliyyaa Amaaraa fi humnoota leellistoota mootummaa Biltiginnaa waliin gaggeessaa akka jiru injifannoo yeroo yeroon galmeessaa zoonilee hedduutti immoo humna haaraa leenjisee bobbaasaa jira. Yeroo ammaa Oromiyaa bakkootii hedduutti humna waraana bilisummaa Oromoon to'atamee kan jiru yoo ta'u, adeemsa lolaa gaggeessaa jiru kanaan Woboon bakka qabatee jiru irraa tasumaa duubatti akka hin deebine beeksisaa jira. Imalli waraana bilisummaa Oromoo Woboon gara Finfinneetti taasisaa jiruun haala milkaa'aan deemaa jiraachuu hooggansa olaanaa Woboo beeksiseera. Mootummaan Itoophiyaa immoo kufaatii irraa of baraaruuf koottaa duulaa jechuun gama isaatiin waraana labsaa uummatas waraanaaf waamicha taasisaafii jira. Haalli qaamni mootummaa uummata gara waraanaatti ittiin affeeraa jiru qaamoleen mirga namoomaa qeeqamaa jira. Uummata nagaa sirna Biltiginnaa jalatti ukkaanfamee jiru mirga namoomaa sarbuun dirqiin gara waraana kaayyoo hin qabneetti guuraa yoo jiran qabeenyi namoota dhuunfaas humnaan waraana kanaaf oolaa akka jiru beekameera. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon ibsa kanaan wal qabatee dhiyeenya baaseen gochaa mootummaan Biltiginnaa waraanaaf lammiilee nagaa humnaan hirmaachisaa jiru balaaleffachuun ni yaadatama. Godina Wallootti magaalaan baatee ammas aleellaa xiyyaaraan rukutamte. Godina Wallootti aanaa baatee magaalaan baatee aleellaa xiyyaaraan rukutamuun gabaafame. Sadaasa 25 ganamarraa eegaluun magaalaa baatee mootummaan faashistii Abiyyi Ahimad aleellaa xiyyaaraan iddoo lama rukuteera jechuun jiraattonni maddeen keenyaaf himaniiru. Aleellaa jalqabaatiin masgiida baatee fuuldura aspaaltii gubbaa kan rukute yoo ta'u, bakkeen biraa immoo mooraa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa baatee keessa akka ta'e beekameera. Aleellaa gara jabummaa kanaan miidhaan nama irras akka qaqqabe mirkanaa'eera. Namoonni aleellaa kanaan miidhaman ammaaf maqaan adda kan hin baane yoo ta'u, gochichi duguuggaa sanyii Oromoo balleessuuf waraana labsamee fi tarkaanfii fudhatame ta'uun jiraattonni magaalaa baatee himaniiru. Aanaan baatee galolli kun achi dhaqqabee yoo xiqqaate yeroo torbaa ol xiyyaara kanaan rukutamtee jirti. Aleellaa deddeebi'ee baateetti fudhatamaa jiru kanaan lubbuun namoota hedduu darbuu jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaa jiraachuu fi qabeenyi barbadaa'uun gabaafamaa tureera. Waraanni Abiyyi Ahimad addatti ilmaan Oromoo Walloo irratti xiyyeeffachuun magaalota akka Kamisee, Baatee, Dawwaa Caffaa, Arxummaa Fursee, Jillee Dhummuugaa fi aanota godina Walloo irra deddeebiin xiyyaaraan haleelaa jira. Gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa karaa nagaa akka furamuuf yaada furmaataa kan Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n dhiyeesse. Ibsa keenya kanaan dura onkoloolessa 25/2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti baheen gaaga'amni siyaasaa biyya kanaa hiikamuu kan danda'u marii biyyaalessaa haqa qabeessa dhugaa fi hundumaa hirmaachise qofaan jedhu yaadachaa dhaabni keenya Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n biyyattiin qarqara diigamuutti dhiibamaa jiraachuu ishiitiin siyaasa balleessii adeemsa balaafamaa irra jirturraa akka deebitu irra deddeebinee paartii biyya bulchuu fi hooggantoota isaa kadhachaa turrullee paartiin aangoo biyya bulchuu harkaa qabu adeemsa kana sirreessuuf tarkaanfii fi qabatamaa fi kutannoo qabu fudhachuu dadhabuu isaatiin biyyi keenya haala yaaddessaa irratti waan argamtuuf har'as dirqama lammummaa qabnuun yaada furmaataati jennee qabxilee armaan gadii kanneen dhiyeessineerra jechuun KFO'n ibsa baaseera. Biyyi keenya waggoottan 27f bittaa abbaa irrummaa paartii tokkoon booda keessumaa bara 2018 muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimad edda aangoo qabatan eegalee uummattoonni Itoophiyaa waliigalaan keessumaa immoo uummanni Oromoo addatti marii biyyaalessaa haqa qabeessi dhugaa fi amanamummaan taasifamuun ce'umsi milkaa'aa gara diimokiraasii ni ta'a jedhee abdii horatee ture. Biyyattiinis ce'umsa gara nagaa itti fufiinsa qabu sirna bulchiinsa diimokiraatawaa guddina dinagdee amansiisaa fi hiika qabeessatti tarkaanfattu gochuun lammiilee kitilaan lakkaa'aman hiyyummaa keessaa baasuu danda'a jedhamee kan abdii godhatame.
Karaa mootummaa haaraa yaadames warra aangoo qabate gaggaba aangoo olaanaa horachuurraan kan ka'e abdiin lammiilee kitilaan lakkaa'amanii hawwii bilisummaa fi diimokiraasummaa biyyattii yaadaa turanii coolaguu fi carraan adeemsa ce'umsa gara diimokiraasii dhugaatti taasifamu gufachiisuun ariitiidhaan gara fedhii sirni bittaa paartii tokkoo hundeessuu fi milkeessuutti socho'ameera jedheera. Dhaabni keenya qafaa'oon carraa argate hundatti fayyadamuun paartii aangoo mootummaa harkaa qabu wajjin wal gargaaree adeemsa ce'umsaa milkeessuuf hojimaata yookaan kallattii siyaasaa wixineera. Paartiin aangoo siyaasaa harkaa qabu karaa sirrii akka deemu gargaaruuf carraaqqiin nuti goone hooggantoonni, dabballoonni, miseensonni, deeggartoonni fi leelliftoonni keenya duuchaan yookaan jumlaan hidhamuu maatiin isaanii gatanii akka ari'aman gochuu fi yaada paartii aangoo mootummaa harkaa qabu irraa adda ta'e tarkaanfachiisuu isaanii qofaan haala suukanneessaa ta'een uleen aanamuu fi rasaasaan reebamanii akka ajjeefaman taasifameera. Paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu karaa qabatee dhiisuuf fedhii dhabuu isaarraa kan ka'e tattaaffiin keenya osoo galmaan ga'iin afeera jechuun kafaa'oon ibsa isaa keessatti caqaseera. Haala nama gaddisiisuun carraaqqii nageenyaa taasisaa turre hundaa deebii faallaa kennuu mootummaatiin kafaa'oon filannoo milki dhabeessa yeroo darbe adeemsifame keessaa akka bahu dirqisiisuu dabalatee biiroo keenya guutummaa biyyattii keessaa biiroolee sadiin ala cufamuu isaatiin durumaa Itoophiyaas ta'e biyyoota Afrikaa birootti akkuma barame sagalee uummataa ukkaamsuun duudhaa parsantii 99 yookaan parsantii 100 mo'adheera jedhamutti nu deebiseera. Kanas ta'ee har'a Itoophiyaan haala baay'ee yaaddessaa fi daandii qaxxaamuraa irratti akka argamtu taateetti. Guutummaa biyyattii keessatti waraanni lubbuu namoota kuma kurnaniin galaafatee fi jireenya lammiilee miliyoonotaan lakkaa'amuu rakkinaaf saaxilee garuummoo dhabamsiifamuun kan danda'amne adeemsifamaa jira. Seenaa biyya keenyaa keessatti kan yeroo kamuu caalaa waraanni kan adeemsifamaa jiru garee hidhataniin qofa osoo hin taane waraanaaf leenjii ga'aa fi beekumsa waraanaa kamillee osoo hin qabaatiin yookaan seerota waraanaa idil addunyaa hubannoo warra hin qabne lammiilee nagaa yookaan siviiliin hirmaattota waraanaa sodaachisaa kanaa ta'anii jiru. Dhaabni keenya kafaa'oon biyyattii dhangala'uu dhiigaa fi dhumni isaa maal ta'uu akka danda'u tilmaamuun yeroo hin danda'amne kanarratti dhaabbannee waraanni kamuu barbadeessaa fi balleessaa ta'uu akka danda'u erga xiinxallee booda uummanni keenya walii isaa fixuurra biyya keenya balaa diigamuurraa baraaruuf akkasumas kutaa yookaan qaxanaa naannoo keenyaa hunkuramuurraa oolchuun akka danda'amuuf tarkaanfilee kanatti aananii jiran akka fudhataman waamicha dhiyeessina jechuun kafaa'oon qabxiilee armaan gadii caqaseera. Tokkoffaa mootummaa yeroo hatattamaa hooggansa nam tokko qaamota dhimmi ilaallatu hundaan fudhatama qabuun turtii ji'oota 3 hanga ji'a 6 keessatti biyya tasgabbeessuu fi hojimaata kallattii siyaasaa kan qopheessu akka ijaaramu haa ta'u. Lammaffaa jeequmsaa fi jechoota jibbaa uuman hundumaa dhaabuudhaan warra beela'anii nyaata dhiyeessuu, warra dhukkubsatan akka yaalaman gochuun buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuufis ta'ee gargaarsi barbaachisaa bakka hunda gahuu akka danda'uuf qaamonni hidhatanii wal falmaa jiran hatattamaan dhukaasa haa dhaaban jenna. Sadaffaa namoota sababa siyaasaan manneen hidhaa fi bakka adda addaatti ugguramanii jiran hunduu hatattamaan akka gadhiifaman gaafanna. Arfaffaa qaamonni dhimmi kallattiin ilaallatu kan itti hirmaatan mootummaan ce'umsaa hanga ji'a 18 turu ijaaramee mariin akka eegalamu gochuudha. Mariin kunis qaamota dhimmi ilaallatu hundumaa hirmaachisuu qaba. 5 mootummaan ce'umsaa hundumaa hirmaachisu kun chaartara ce'umsaa ni mirkaneessa. Bu'uuraalee misoomaa sababa waraanaatiin manca'an ni supha. Dinagdee tasgabbeessuu fi akkasuma carraa egeree biyyattii ilaalchisee milkaa'ina marii biyyaalessaatiif tarkaanfii barbaachisaa ta'e ni fudhata. Mootummaan ce'umsaa kunis filannoo bilisaa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e raawwachuudhaan aangoonsaa ni dhumata. 6 walitti bu'iinsi biyya keenyatti adeemaa jiruun dinagdeen biyya keenyaa manca'uurra darbee lammiiwwan kitilaan lakkaaman beela rakkoo hamaaf waan saaxilamaniif hawaasni idil addunyaa mootummaa ce'umsaa kanaaf deeggarsa dinagdee diippiloomaasii fi meeshaalee gochuudhaan tumsa barbaachisu ni godha. Xumura irratti lammiileen Itoophiyaa martinuu hawaasni idil addunyaa fi gareewwan falmiirra jiran nageenyaa fi tasgabbii uumuun biyyi keenya balaa diigamuurraa akka haftu waamicha Koongireesii Federaalawaa Oromoo kafaa'oon godhaa jiru kana hojiirra oolmaa isaaf akka tumsa gootan yaadachiifna. Haaluma kanaan Koongireesiin Federaalawaa Oromoo kafaa'oon biyya kana baraaruuf yaada furmaata dhugaa fi amanamaa ta'ee dhiyaatuuf yeroo kamuu deeggarsa qabnu ni ibsina jechuun kafaa'oon ibsa dhiyeesseera. Koongireesii Federaalawaa Oromoo kafaa'oo Finfinnee 15 bara 2014.
Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya qophii walabummaa niizu neetwoorkii isaan gammaa ture. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii jenna. Halloo akkam jirta fayyaa keetii jaalboona walabummaa niiws neetwoork irraa isinii bilbilaa jira akkam jirta nagaa keetii baga fayyaa taate egaa shawaa lixaa keessatti yookaan immoo lixa shaggarii irratti lola hamaatu deemaa jira waa'ee imala woboon gara finfinneetti hooggantoonni olaanoo waraana bilisummaa oromoo baasanii wal qabatee mee amma maalirra jirtanii akkamitti milkaa'aa jira simannaan uummataa maal fakkaata? Milkaa'uutti jira milkaa'uu cinaa darbee har'a injifatoolee barmaa'utti jira lafoota kaleessa ilmaan bilchiginnaadhaa yookaan immoo mootummaan garboonfataa kun qabatee jiru hedduu isaa irraa kaasuun qabeenya abbaa biyyaa uummata Oromoo gonfachiisutti jirra dabalataan meeshaalee gurguddaa kaleessa mootummaan ittiin uummata kana shororkeessaa ture shororkeessuu cinaatti hidhaa ajjeesaa qeerraa godaansisaa ture irraa boodinee isumaan ittiin lolutti jirra kanammoo uummanni keenya ragaadhaa jechuudha. Baay'ee galatoomi mee jaalboona naannoo isin amma keessa sochootan kana keessatti gara shawaa duukana waraanni mootummaatii fi warri finxaaleeyyiin nafxanyoonni uummata hawaasa hedduu gara nama 20 meeqaa kan ta'utu wareegamee jiraadhan kana wayi quba qabdaniisin. Waraanni finxaaleeyyotaa hedduun isaanii ofiis walfixuu jiranii nullee waraanni bilisummaa Oromoo waraana eenyummaa isaatiif lolu waraana bilisummaa saba isaatiif lolu tarkaanfii irratti fudhachuu dabalata ofii isaatiiyyuu wal fixuun kun dhugaadha. Iddoo adda addaatti dhumaa jiru reeffa isaanii allaattii soorrachuu jira. Ijoollee Oromoo achi keessa jiran illee yeroo adda addaatti gama dhaabaatiin waamichi godhamuufis dhaga'uu didan har'a soora allaattii ta'uu jiru sana hawaasi ragaadha nullee qofa osoo hin taane. Baay'ee galatoomi egaa keessatti nunnuu bakka jedhamutti ilmaan Oromoo kan hawaasarraa shaneetu isinitti dhufee akka shaneen qawwee isinirraa ni kenna jedhanii qawwee irraa hiikanii gaafa guyyaa lammataa ammoo finxaaleeyyiin kun dhaqee naannoo sanitti uummata hawaasa nagaa jiru qotee bulaa Oromoo barsiisaa Oromoo maanguddoo Oromoo otoo hin jedhin nama hedduu kana fixee jedhama. Inni kuni akkuma jetteyyuu wal fixuun isaanii dhugaadha. Kana nutis odeeffannee jirra. Garuu dhimma hawaasa kana gubbaarratti yeroo akkasittiin wanti akkasii godhamaa jiru namoonni naannoo san jiran akka Oromoo bakka buune warri jedhu warri PP kuni hawaasa kana ficcisiisee waa tokko hin dubbatan. Isin immoo gadda isinitti dhagaamee fi akkasumatti roorroon kun maalirraa akka maddee rakkoo waan kana hundeedhaan gogsuudhaan uummanni Oromoo naannoo san jiru akkamittiin isin bira dhaabbachuu danda'a isinis immoo akkamitti dhaqqabuu fi dandeessu kan jedhu irratti yaada kee bal'isii nu ibsi dhimma uummata keenya guyyaa lamaan darbee wareegameef. Suni akkaataan numaa fi uummata keenya uummata Oromoo naannoo aanaa naannoo kumbaatti argamu suni kanaan dura mootummaan qubattoota jedhee uummata Amaaraa fidee naannoo sana qubsiise bifa sakuriitii ta'een Amaara iddoo sanatti walii dhachiisuudhaan uummata Oromoo naannoo qabeenya isaa irraa akka duguugamuuf tarkaanfii guyyaa guyyaan irratti fudhataa turanii sana qofa osoo hin taane liyyuu yookaan immoo humna addaa Amaaraa kan jedhan fidee dhufee iddoo sana qubsiisee isaan kun immoo uummata fayyaaleeyyii harka duwwaa magaalaa keessatti mana isaatti dhaqee fixee ijoolleen dhumaa jirtu kun haati du'aa jirtu kun haadha Oromootaa fi kanaaf immoo falli jiru maal gochuu danda'u qabna ka jedhuuf nuti eenyummaa saba tokko irratti tarkaanfii fudhanna osoo hin taane sirna irratti tarkaanfii fudhanna uummaticha naannoo sana jiru akkaataa isaan Oromoo wajjin jiraachuu danda'an barsiisu dabalataan immoo lola mootummaan uummata Amaaraa kana deeggaruudhaan yookaan immoo jida bittoota Habashaa kana deeggaruudhaan as keessa naqee uffata uwwisee meeshaa itti dhee uummata keenya lolchiisu suni uummata osoo hin taane loltuudhaan taateef tarkaanfii irratti fudhachuudhaan nullee har'allee taate borullee taate qophii irra jiraachuu qophii qofa osoo hin taane guyyaatti tarkaanfii irratti fudhachuu jira uummanni keenyas immoo akkuma diinni keenya of ijaaraa jiru of ijaaruu danda'uu qabaa jechuudha. Falli jirtu kana malee jiru. Haalli uummanni keenya amma keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Maaliif jennaan mootummaa jedhee kan waamu mootummaan garboonfataa ofii isaati humna hidhachiise loluun cinaatti saboota gita bittoota yookaan immoo sirna abbaa irraa leenjisan biyyoota biraa irraa fidee Oromiyaa keessa galchuun uummata Oromoo guyyaa guyyaan duguugaa jiraachuudha qabeenya isaa irratti.
Kanaaf uummanni keenya kanaaf dammaqee eenyummaa saba isaatiif eenyummaa biyya isaatiif qabsaa'uu cinaatti of tiksuu akka danda'u asumaan naamsa kiyya dabarsadhaa jechuun barbaadan. Baay'ee galatoomi Jaalboona ibsa bal'aa nuu kennitee uummata naannoo saniifis immoo akkuma waliigala uummata Oromootiifis dhaamsa uummanni keenya irraa barachuu danda'u ittiin of eeggachuu danda'u kuni baay'ee barbaachisaadha jedheetiin amanaa hedduu galatoomi. Meegaa akkuma amma jirru kanatti lolli amma deemaa jiru kun sirni kun ofii isaatiif iyyuu deebi'ee wal nyaataa jira wal balleessaa jira isa kanaaf mootummaan amma of jedhee of waamu kun mootummaan PP kun yeroo hedduu lola gara zoonii gara kaaba Oromiyaa fi akkasumatti kaaba Itoophiyaa kana keessatti lola hamaa geggeessaa ture lola kana keessatti zuwaa soostii fe'anii deemuu garuu warri Tigraay zuwaa soostiin kan ittiin xiyyaara ittiin ofirraa eeganidha mootummaan kun dhuguma dandeettii lolaa qabaa yoo jennee kalaallu taane biyya uummata riphee lolaa irratti xiyyaara kan ittiin ofirraa eegan waan xiyyaara ittiin lolan fuudhanii deemuun kun isin waan riphee lolaa taataniif inni kun mootummaa isin amma mootummaa kanaa xiyyaaran akka inni dhufee isin rukunne ofirraa ittiin eegdan isaan immoo eenyu ofirraa ittiin eeguuf waan san fuudhanii deemaa jiru ba'aadha moo dhuguma lolatti deemaa jiru moo kan akkamitti ilaaltamee Jaalboona. Nuti gama keenyaan kan nuti ilaallu mootummaan kun mootummaan ofii badaa jiru eenyummaa waraanummaa beeka yookaan immoo unka waraanummaa qabatee socho'u osoo hin taane sirna abbaa irrummaa sana haaka danda'e meeshaa qabu qabeenya qabu guutuu itti duulee barbadaa'ee ofiis barbadeessee baduu fedha. Kanaaf immoo eeggannoo saba keenyaa godhamuu danda'uu qaba. Nullee eegumsa gahaa ta'e uummata keenyaaf gochuu qabna gochuuttis jirra. Uummata keenyas immoo ijaaruutti jirra. Teeknika lolaa yookaan saayinsii waraanaattis immoo uummanni keenya akka dhimma ba'u lafa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u guutuutti iyyuu kun hubannoo bal'aatu uummata keenyaaf kennamaa jira jechuudha. Maaf jennaan har'a waraana lola osoo hin taane mootummaan kun uummata loluu jira. Waraanni bakkuma jirutti iyyuu tarkaanfii fudhachuudhaan kaambii inni qabatee jirurraa buqqisuu jira. Lafa inni qabatee jirurraa buqqisuu jira. Innaa achi ol deebi'u uummata nagaa rukuta. Magaalaa keessa deemee xiyyaara biyyoota garaagaraa irraa kadhatee dhufe kanaan uummata fixuu jira. Haala kana yookaan immoo rakkoo kana xiqqeessuuf jecha uummanni keenya yoo xiqqaate lafa waraanni bilisummaa Oromoo jirutti baqachuudhaan saayinsii waraanaatti dhimma ba'uudha jechuudha. Guutummaan biyyattii Itoophiyaa akka ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon yeroo jalqabaa haasaa sana raafamutti jirtee jechuudha. Itoophiyaan raafamu cinaatti darbee amma hundeen buqqa'anii jiru jechuudha. Hundeen isaanii buqqa'ee jira. Faca'anii waan qabanii gadhiisan wallaalanii yerootti ofii isaaniitti iyyuu deebi'anii wal nyaatan irra ga'anii jiru. Isa kanaaf nu gama keenyaan xiyyaara isaa baatu, gaarii isaa baatu, faayidaa buusuuf otoo hin taane uummata balleessuuf jalqabarrayyuu haasa'anii turani baatii afuriin duratti qurxummii balleessuun dura galaana balleessuu qabna dhanni. Kan ammoo hojiin agarsiisuutti jiru jechuudha. Torbee darbe kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo godina Shawaa Lixaa keessatti lolaa ture. Yookaan immoo akka lixa shaggaritti lolaa ture. Aanaa abuunaaf kaachisii torban tokko oliin lola dhaabbataa walitti fufinsaan lolaa tureen injifannoo guddaa galmeesse. Waraanni keenya jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Kana dabalatee uummata nagaa immoo duguuguu jira. Achi qofa miti. Dibaas irratti, Silkaambaa irratti, Adaa Bargaatti, Coobiitti, Aanaa Ambootti, Aanaa Ilfataatti. Golee Oromiyaa kana hundumaa keessattuu lolli haa jabaatu malee giddugala Oromiyaatti duula guddaa mootummaan nutti gochaa jiru kana waraanni ofirraa qolachuuf jira. Akka ajandaa gaaffii jalqaba nagaa fatte yoo siibsu garuu uummata nagaa balleessuutti jira jechuudha. Qabeenya gubuutti barbadeessuutti qabeenya isaarraa buqqisuutti godaansisuutti jira. Garatti baqatu wallaale uummanni gabaan ba'u gabaarraa dhorkame yoo gabaa ba'e gabaatti qabeenya ajjeesa kaaniinidha. Kaaniin gudeedha achi buutee namaatu dhabamuu jira. Kanaaf iyyuu falli jirtu ammaan kana of ijaaruu cinaatti saayinsii waraanaa nuti kennaa jirrutti dhimma ba'ee sinika ittiin waraanni tokko loluu danda'u sanatti dhimma bahuudhaan ofirraa hundee qabamsiisuu danda'utu falaan jedhan gama biyyaan karan qaba. Baay'ee galatoomi Jaalboonaa egaa raafamaa jirti hoogganni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarrooni akkuma gaafa duraa jedhani dubbii sun amma dheengadda dhiyoo kana hojiitti hiikamee addunyaa guutuun akka ittiin naqne akka daftanii keessaa baatan kan jedhu ibsa baasanii jirani mootummoonni gamtooman Afrikaa Yuuniyeeniin akkasumatti Awurooppaa Yuuniyeeniin biyyoonni adda addaa saba isaa achi keessaa guurrachaa jira. Isa kanammoo eega hooggantoonni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo fi Jaal Gammachuu Abbooyyee imala gara Finfinnee kan jedhu
waraanni bilisummaa Oromoo nuti karaa hundaaniyyuu Finfinneetti marsinee jirraa eega jedhee ajaja baasee yookaan ibsa kenne sana booddeedha kan isaanii akka namni achi keessa hin seenne jedhanii dhorkaa jiran. Mee marsi kun akkamitti uummata wajjin maal fakkaata? Mootummaan kunis kana rifaaturraan kan ka'e yaada labsii yeroo muddamaa jedhee akka waliigalaatti labsii sana labsee jira. Isa kana gubbaa irratti mee akkamitti ilaaltaa kan jedhuu fi yaada kee akkamitti marfamee jira? Labsiin yeroo muddamaa kun isaan hambisuu danda'a. Akkumaatu jette uummanni gabaa bahuu hin danda'u. Fakkeenyaaf uummanni mana yaalaa dhaquu hin danda'u. Isa kana akkamitti ilaaltu isin? Innoo labsiin inni amma labsate kun mootummaa kana tursiisuu danda'a jettee yaadda Jaalboona? Waan tokkollee tursiisuu hin danda'u. Yeroo jalqabaaf labsii kana labsanii turanii osoo xiqqoo hin turiin immoo akkaataa baqaa aanjeffachuuf jecha labsii sana kaa'amee naannaa Finfinnee keessa qofatti hojiirra oolu malee jedhu kaa'atan. Asiin durattuu waggaa afuriin waggaa arfan darban kana keessa uummanni booddee yookaan emergency state kan labsan sun guutummaatti golee Oromiyaa keessa ture. Kan ammoo irree waraana bilisummaa Oromoo cimaa dhufuun hawaasni keenyas hubachuudhaan ofirraa fonqolchee amma aanota maalee magaalota xixiqqoo akka Gincifaa Ejeree waan akka Finfinnee geessu magaalota xixiqqoo kana keessatti hojiirra oolaa jira malee humni waraana keenyaa fi uummanni keenya wal ta'uudhaan ofirraa fonqolchuutti jira. Intursiisaa osoo hin taane isa ittiin badanii jechuudha. Yoo xiqqaate aga beekumsa kooti yeroo shanaffaa yookaan ja'affaa labsuu jira mootummaan Itoophiyaa. Rakkoo isaa dandamachiisuu hin dandeenye. Rakkoon inni qabu uummanni keenya mirga abbaa biyyummaa gaafata. Sirna abbaa hirummaa kanan jabeessee lafa qabsiisa jedha. Yeroo kanatti immoo poozitiiviitu walitti bu'uun jira. Kana yoon jedhu akkaataa ilaalee wal dhiiba malee wanti wal kontaatti godhu hin jiru. Biyya kana ijaaruu gara nagaa sabatiinsa waaraa qabutti deebi'uu kan barbaadan yoo taate gaaffii uummataa deebisuutu fala. Dhiiga dhangala'u oolchina jedhee mataa kanatti yaadu yoo qabaate gaaffii uummanni mirga abbaa biyyummaa gaafatu sana deebisuudhaan waraana har'a uummata irratti bobbaase baraddaa jalaa guuree mana fuuliti mana kumaaraati guuree uummatatti bobbaase kana qawwee isaanii fuudhee uummatatti kennee mana maatii isaaniitti dachaasee ofii isaati uummanni fedhii isaa murteeffachuutu fala malee kun aangoorra isa tursa osoo hin taane yeroo itti gabaabsan maayyoo inni qaban. Baay'ee galatoomi Jaalboodha. Dhugaadha yeroon isaa akka itti gabaabbatu beekamaadha. Ofiifuu hin seeninaa hin bayinaa hoo jedhee gargaarsa isinii gochaa jira jennee yaadna. Egaa kanumaan wal qabatee amma yeroo ammaa kana keessatti shanee dhabamsiifnaa, shanee akkana goonaa kan jedhu maqaa shaneetiin namootas akkasumatti mana hidhaa keessaa lixa Wallaggaa namoota hedduu wareegamaa jira. Bakka adda addaatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin maqaa kanaan uummata keenya baay'ee wannoo gochaa jiru, ajjeesaa jiru. Isa kana akkamitti ilaaltu isin? Ajjeechaan kun fakkeenyaaf hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo hidhan, warra akka Jawaarfaa hidhan, qabsoon Oromoo daran finiinaa jira malee dhaabbachaa hin jiru. Jarri kun sirna wayyaan irraa maal baratanii? Sirna akka namni tokko mana barumsaa dhaqee waa barata. Barri tokko bara tokko yeroo darbu waa irraa namni waa barateetu bara sana akkas turre jedha. Jarri kun maaliif barachuu dadhabani? Maaliif sammuun isaanii yeroo hundumaa gadi malee ol deemuu dida? Nama ajjeesuun hiika maalii qaba? Kan gaaffii ati jette gaaffii uummata Oromoo deebisuudha malee furmaanni hidhaanis ajjeechaanis wanta inni fidu hin jiru jette atiyyuu deebisteetta. Kanaafiyyuu isaanoo maal ta'uudhaaf deemu boru jara kana egereen isaanii maal fakkaata akka keessanitti? Egereen isaanii ani akka kiyyaatti gaaffii seenaatis boru itti dhiyaatanii qopheessuurraan kan hafe mootummaa waggaa 150 hundaa'e keessatti uummata keenya keef qabeenya isaarraa buqqise keessatti humnaan kiyyoo kolonii nurratti ta'e caalatti garbummaan gita hin qabne ka daangaa hin qabne waggoota asitti uummata Oromoo irratti fe'amaa dhufee ofuu wallaaluutti deebi'ee jira jechuudha. Maali falli keenya yeroo jedhutti haalli qabamee jennaan dargaggeettiin jaartiin kan wayii hidhatee itti duule. Kanaaf iyyuu hin baratanii ka jedhu wanni isaan biyya kana keessatti baratan akkaataa ittiin kolonii tokko yookaan babal'isuu danda'an sirna abbaa irrummaa sana gita sirna kolonaayizeeshinii sana babal'isuu danda'aniin
eenyummaa saba tokkoo leellisuu danda'an baratan malee dimokiraasii waaltawaa addunyaan jaarraa 21ffaa keessa ittiin mul'atu kana hubayyuu hin qaban gurraa hin qaban. Ofii isaaniiti akkaarree ani nyaadhee abbaan fedhe haa baduu sana malee waan jijjiiramaa siyaasaa barnoota jedhan tokkollee hin qabu. Yoomaa karaarraa walitti guuranii nama hubannoo siyaasaa hin qabne, eenyummaa biyyaa hin qabne, aadaa fi safuu uummataa hin qabne miidiyaa qabu miidiyaa siyaasanii uummata keenya ittiin duguugaa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu hin baratanii maaf hin barannee kan jedhuuf deebii akka kanaa kana kaasuu dandeenyu nama waa beekutu nama waa adda baasee beekutu kana godha. Horiirraa adda waanti isaan godhu jiru jechuudha. Nyaatanii tuma bulanii kanarraan kan hafe haalli biyyi tokko ittiin jirtu maali kan jedhu mootummaa ammaa hiriyoowwan mootummaa Itoophiyaarraa gonkumaa hin argannus hin eegumsi jechuudha. Baay'ee galatoomi jaalboona. Mee amma fakkeenyaaf jaalboona mee mootummaan Itoophiyaa kuni akka amma jaarsummaan mootummoota gamtoomanii kan deemaa jirutu jira. Innumti suniyyuu mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraayitu akka wal dhabetti jaarsummaan kun geggeeffamaa ture. Isa kanaaf otoon addi waraanni bilisummaa Oromoo lolarratti otoo jiru waa'ee waraana bilisummaa Oromoo dhiisanii waan sanatti jaarsummaa sanarratti baay'ee dhamaa turan. Haa ta'uutii jaarsummaan sunis hin milkoofne kunoo guyyaa kaleessaa gara dirree waraanaan deemaan jira kan jedhu ibsa baasee jira. Piraayim ministeerii kan ofiin jedhu kun. Isa kanaafi jaarsummaa sana keessatti akka waraana bilisummaa Oromootti otuma jarriyyuu araaramanii nagaa waaraan biyya sana keessatti isin malee dhufuu ni danda'a. Akka hin deebineef yeroo hedduu haasa'amaa ture. Aktiivistoonni hayyoonni Oromoo gameeyyiin siyaasa Oromoo hedduun isaanii haasa'aa turan. Nagaan biyya kana keessatti kan argamu yoo gaaffiin uummanni Oromoo waggoota 50 olii gaafatan sun deebii argate qofa. Kana kan jiru malee asan deema, asan jallisa, asan oolfaan nagaa biyya kana keessatti gonkumayyuu fiduu hin danda'u. Har'a uummanni Oromoo obbarateera. Maalummaa bilisummaa xiqqoo tokko dhadhamuu jira. Mootummaatti yoo ta'uu baate bilisummaan maal akka fakkaatu jira jechuudha. Kanaafiyyuu waan kana silaa fala argataa yaannullee himanullee nuti gama keenya. Hedduu galatoomi jaalboona. Abiyyi Ahmad gara dirree qabsoon deemaa jira jedha. Diroonidhaan lolee dadhabee xiyyaara namaatiin lolee dadhabee egaa gara dirree qabsoo kanatti deemuu isaatiif lola deemuu isaatiif amma dhaqee wayyaanee fi shaneen balleessa jechaa jira. Isa kanaaf isin akkamitti ilaaltu? Waraana xiyyaarri dadhabe xiyyaara maleeyyii nama maleeyyitti kan darbe kuni dhuguma wanti kuni lolla kana injifachuudhaaf isatu nama hunda sana caala loluu danda'a moo xiyyaara sana caala isatu humna qaba moo waan xiyyaaraan dadhabame lafaanin naqee lola ofii kooniin naqee lola inni jedhu kun maal isinitti fakkaata? Qoosaadha moo dhuguma waan kana hojiitti ka jettanii yaadu? Silaa otoo taate bareedayyuu ture jechuudha. Dhiiga ilmaan namaa dhangala'aa kakaleessa dhangalaasisaa ture sanayyi ofii isaatii dhufee arga ture. Inni garuu miidiyaatti bahee dubbateera. Ijoo dhiigessaa walitti qabee qawwee itti kennee dugda dura dhaabu sun mootummaan keenya itti seenee irraa jabaannee lolla jettee akka ishii dhumtuufi malee inni baqatee yookaan Eertiraa jira yookaan iddoo biraa jiraachuudha. Gara inni jiru iyyuu hin beekan. Maqaa miidiyaatti bahee akkaataa kanaan haa dubbatu malee hojiirra oolaa jira akka jennu gonkumayyuu jiru. Eenyutu kophaa isaa lolee maal fiduu danda'a? Itoophiyaa keessa jiru sadarkaa gadi aga gubbaatti hin loliin hin lolchiisin hin jiran. Uummanni ofii isaaniitiyyuu dacheen Oromiyaa kun guutummaan isaa lafee waraanaaf garboonfataa ta'ee argameera. Inni tokkittiin kun maal buusaa yookaan faayidaa maal fida kan jedhu anaaf gaaffii tokkollee hin jiru. Kan inni jedhu afaaniin mootummaan keenya iyyuu bahee loluu jira. Ani maalan ta'a kan jettu ijoolleen mataan isii waa tokko barnoota hin qabne of duuba garagalchitee ilaaluu hin dandeenye jecha inni jedhe kanaan amma lafarraa duguugan jechuudha. Gabaabumatti malee yoo otoo kan dhufee silaa dhiiga namaa dhangala'ee argaa. Baay'ee galatoomi jaalboona. Egaa akka waliigalaatti biyyi kun diigamaa jirti. Biyyi kun yeroo diigamtutti akka Oromootitti yookaan immoo akka waraana bilisummaa Oromootti wanni uummanni Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo kana uummanni keenya kanarraa of eeguu qaba. Akka biyyi kunis immoo akkuma baay'ina keenya mootummaan kun akkuma ati sila kaaste badii balleessuu irratti kan inni hojjechaa jiru. Uummata naannoo tokko waggaa 3 fi
akka kominikeeshiniin hin jiraanne irraa kutee amma gama tokkoon beela jira. Gama tokkoon immoo waraana itti banee jira. Ofiidhaanii uummanni kun qabeenyi isaa qisaasamaa jira, saamamaa jira. Isa kaaniin immoo waraanaaf jedhaati maallaqa fidaa kan jedhamu, sangaa keessan kennaa kan jedhamu naannoo hunda keessatti uummata gidirsaa jiru. Kanaaf biyya diigamaa jirtu kana keessatti uummanni keenya maal gochuu qabaa? Akkamittiin akka jaalmarroonni guyyaa lama dura ibsa wayii kennanii turan. Jaalmarroo Kumsaa Dirribaa naannoo kanatti nuti asiin sosoonaa waan waraanatu hojjenna. Isin immoo of eeggadhaadha. Uummata keessa eegaa wal tiksaadha. Akka hanni hin baay'anne akka haaloo wal bahuun akka hin jiraanne kan jedhu dubbatanii turan. Kanumaan ati waan itti dhimma kana gubbaa irratti waan itti dabaltee jettu yoo jiraate diigamtuu biyyattii kana keessatti miidhaan akkamii qaqqabuu danda'a? Miidhaa kanarraa immoo akkamitti of oolchuu dandeenya? Biyya alaa fi biyya keessa kan jedhu irratti xiyyeeffadhuuti yaada kennu kennu. Gabaabumatti egaa jaaliyyuu haa ta'eera bal'isee sochii waraana imala gara Finfinnee goonu kana keessatti uummanni keenya har'allee mootummaa na gargaaraa biyyan tiksaa sirna gaachana biyyaa maal jedhee uummata afaan faajjisu sana gurratti hin dhaga'u qabaachuullee hin malu dhiqqaatullee hin qabu jechuudha. Maal jennaan garaa kutatee silaa dinagdee biyyattiis ajjeesee deemuu barbaada. Ofii isaatiifis waan saamu saamee baduu barbaada. Kanaaf falli jiru qabeenya isaarratti abbaa ta'uu danda'u. Eenyuufillee yoo taate hubannaa tokko malee yookaan immoo hubannaa takkatti osoo hin qabaatin gara namni dhiibe sanatti dhiibamuu osoo hin taane eenyummaa isaatiin galuu danda'u qaba. Biyya keessa ta'e biyya alaa. Warreen biyyoota alaa ta'anii miidiyaatti ta'anii akka maalitti jedhanii uummata afaan faajjessan otoo irraa fudhatanii bareedachuudha. Dhiiga Oromootti taphachuu jiran ofii isaaniitiin biyya dimokiraasii qabdu keessa ta'anii uummata fayyaaleeyyii kana miidiyaatti ba'anii dabareedhaan abbaa baluu abbaa maalii dhaaba maalii jedhan suni fala hin ta'u. Fala ta'uu dinnaan ta'uu qabne amma qeerroon Oromoo qarreen Oromoo dargaggeessi Oromoo. Kanaafiyyuu isaanis nurraa dhaabachuudhaan yoo danda'an gara uummata isaanii goruudhaan waan waraanummaan cimsuu danda'u biyyi qawwee qabu biyyi tokkummaa qabu akka kunoo eenyummaa isaa gonfatee biyya isaa keessa dargaggoo biraattiyyu nagaa biyyaa fiduuf loluutti jira jechuudha. Kanaafuu akkanatti hubatanii isaanillee yoo barbaachisaa ta'e argame yoo danda'ame gara uummata isaaniitti deemuu malee falli akkaataan isaan itti deeman kun fala fida jedhee namanuu. Kanaaf uummanni keenya of eeggannoo gochuu danda'uu qaba. Qabeenya isaarratti lafa waraanni uummata keessa darbee sirna mootummaa kaasu fuulduratti kana keessatti ofii isaatti of bulchuu qaba. Haasaa baa'uun isaa diriirsu sana kabajisiisuu danda'uu qaba. Akkaataa kanaatiin socho'uutu falaa jedhanii gama kiyyaan. Galatoomi Jaalboona gaaffii fakkeenyaa fi warra daasporaan Oromoo keessatti amma yeroo ammaa kana keessatti yaada tokkotu ka'aa jira. Yaada kana irrattis yaada kennachuu dandeessa. Dhiisuudhaafis immoo hin dandeessa. Roodmaappii baafnee jirra. Warra jedhee deemutu deemaa jira. Warri kun waggaa lamaan waggaa sadan darbe kana keessa waraanni kun ergamaa TPLF jedhanii waraana kana baay'ee balaaleffachaa jiru. Har'a immoo deebi'anii dhufaniitu waraana fiyyuu roodmaappii qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma dippiloomaasii irratti hin hojjetu, dhimma waraana irratti malee nuti waa'ee dippiloomaasii irratti hojjennaa warra jedhantu jira. Warra yaada akkasii qabantu jira. Ati akka waraana bilisummaa Oromootti wanta kanarraa maal jechuu dandeessa? Afaan kee qabadhuuti taa'ii Oromoo kataatee kan gurra qabdu na danda'ii jedhaan hangama waraana bilisummaa Oromooti. Dippiloomaasiin ati hojjettu qawwee qofaan sirra ta'a gara barbaadde deemi. Kanaafiyyuu dippiloomaasii maal jettee roodmaappii siin qopheessitu kana gurraan dhageessu. Yoo Oromoo kan yaaddu taate roodmaappii waraana bilisummaa Oromoo sanarra dhaabbattee waraana bilisummaa Oromoo duukaa hiriiruudhaan galma yaadame sana qaqqabuutu ishiidhaaf fala malee har'a walirratti asirratti hin danda'amu akka kaleessaa sana dhokmokuu hin danda'amu. Nuti waraanni bilisummaa Oromoo dhaloota qubee yoo jennu waa addaafne barannee irraa jechuudha. Yoo mootummaa Itoophiyaa keessatti sagantaa dimokiraasiillee gaariin barachuu baanne har'a seenaa dubbinne eenyummaa Oromoo maalinnatii saba Oromoo maalinnatii dachee Oromoo fi dimokiraasii addunyaa ija keenyaan dubbinne agarree irraa jechuudha. Kanaaf hin gowwomnu. Ija keenyatti taphachuu warra barbaadan karaa sirrii kana jallisuu warra barbaadan sanaaf eeyyama hin qabnu. Boru gaafatama seeraatiif seenaa fi sofaa qopheessan
rood maatii isaan qabatan yoo jiraate karaa bilisummaa Oromoo duukaa hin jiruudha. Kana falli baay'ee galatoomi akka ati jettetti roodmaappii waraanni bilisummaa Oromoo baase gara imala gara Finfinnee jedhu biyya abbaa keenya irratti abbaa biyyummaa uummata Oromoo angoomsuudha. Isa kanarratti abbaan barbaade nu wajjin nu cinaa dhaabbatee nu gargaaruu danda'a. Garuu riimoot koontirooliidhaan biyya alaa taa'anii kana gooneerraa kana hojjedha isa jedhu kana hin fudhannuudha yaadni kee yoon dogoggoruu baadhe. hin fudhannu. Hedduu galatoomi jaalboona. Egaa mee gama biraatiin dhimma haala amma deemaa jiru kana gubbaarratti waan baay'ee mari'annee jirra. Wanni na hafee jira, wanni uummanni Oromoo kana dhagahuu qaba. Dhaamsa akka waraana bilisummaa Oromootti hin qabnaa dhaamsa kana uummanni keenya bira gahuu qaba. Waan nama haasa'e keessatti waan na hafeetu jira. Wanti jettu yoo jiraate ergaa kee dabarfadhu asumarratti goolamnaarraaf. Bas gabaabumatti wanti na hafee har'a miidiyaaleen Oromoodhaaf barbaachisoo ta'an haqa Oromoo irratti hojjetan shira kan of keessaa hin qabne dhugaa akka ta'an uummanni Oromoo ala jiran jabeessanii dhaabuu danda'uu qaban isa kanarratti hojjechuun dirqama Oromummaa isaanii haa ba'anii. Miidiyaan Oromoo waan Oromoon itti oolu waan Oromoon itti bulu oolmaa bultii waraana bilisummaa Oromoo oolmaa bultii uummata fi waan gurra uummataa taate waan dhugaa Oromoo taate gabaasuu danda'u jabaatee dhaabachuu danda'u qaba kanarratti hojjechuu danda'u qabdan isin warri miidiyaalee. Kanarraan kana shiroota garaagaraa dalaguudhaaf maqaa miidiyaa Oromoo jechuun as baate Oromoo irratti dhaaba Oromoo irratti shira dalagdu isin kun irraa dhaabachuu danda'u qabdi warri miidiyaalee harkaa qabdan jechuudha. Of eeggannoon dhufeessisa. Waan waraanni bilisummaa Oromoo dalagee tokko fuudhee gara dabarsee gaafa haasa'u waan dhaabbii bilisummaa Oromoo dhaabbii uummata Oromoo guddisuu jala tokko isaan gara dabarsee haasa'u miidiyaa eeggachuu dhaga'uu jiraachuu. Barbaachisaa ta'ee argame jennaan gara diinaatti goree maqaa kana dawoo godhatee waa hojjechuu osoo hin taane gara diinaatti goree nutti aduunu kaleessa jira goobanaan har'allee jira gati mura garbummaatti kun beekna gantoota hedduu argaa turre jechuudha. Kanaaf iyyuu akkaataa kanatti of hubachuu danda'u miidiyaa isaa immoo miidiyaa Oromoo hojjetu Oromoodhaaf dhaabatu immoo jabaatee bukkee dhaabachuu danda'uu qaba. Gama kaaniin xumura yookaan immoo yeroo ittiin ammarra jiru kana imala gara Finfinnee waraanni bilisummaa Oromoo labse kana dandeettii qabaniin humna qabaniin nyaataa dhugaatiidhaan gama waan barbaachisu hundaan waraana isaanii cinaa akka dhaabbatan dhaamsa biyya subaanitti qaddaachuu barbaada galatoomaa. Galatoomi jaalboona waan yaadachiifte gaaffii ati gaaste kana gubbaarratti waa si gaafachuu barbaada waa'ee miidiyaa kaasteef. Mee asumarraa wal qabatee warri TPLF fi gaazexeessitoonni guutummaan guututti kan biyya sana keessatti hojjechaa jiranii gara dirree qabsoo dhufaniiti hojii hojjechaa jiru. Waraana booji'amee seeraan interviyuu godhanii addunyaatti gara miidiyaa addunyaa gurguddaatti erganii akka attenshinii argatu qabsoon isaanii kan godhanii shoora olaanaa kan hojjete gaazexeessitootadha. Lola kana dabalatee jechuudha. Kan Oromoo kun gaazexeessitoonni dhufanii isinitti dabalamanii dhimma kana hin hojjenna waan ogummaa keenyaa fi dandeettii keenyanii waan isin hojjettan hin gabaabna kan jedhanii isinitti dabalaman jiru. Yoo isinitti dabalamuu baatan gaazexeessitoota baay'eetu biyya ollaa kana keessatti baqatee jira. Akkasumatti gaazexeessadha jedhee kan biyya keessaas immoo miidiyaa diinarra kan hojjetu jira. Isa kana akkamitti ilaaltu? Warroota ogummaa qaban ogummaa isaanii gara diinummaatti haqa uummataa dhoksanii haqa nama tokko sirna impaayeraa afarsuutti warra hojjetantu jiru. Isa kana akkamitti ilaaltu isin? Sinitti dabalamanii dabalamnee hajjettee dhagaafattoo jiraate dabalamuus malu waan beeku agan beekutti kana jechuun danda'u. Isa kana qaama dhimma ilaallatutu beeka. Hoggantoonni dhaabaa olaanoon hedduun isaanii jiru. Ani sadarkaa miseensa waraanaati. Miseensa waraanaa akka ta'e immoo adin beeku dabalamuun malu yoo dabalaman illee akkaataan itti silaa hojjetamuu malu suni namoota ala jirtan kana warreen agartee biyya keessa jirtan yookaan immoo sirna abbaa hirummaa kana keessa dhokatanii waa'ee uummata keessanii irratti hojjetaa jirtan sun akkaataa itti wal argachuu dandeessan mijeeffachuu danda'uu qabdan. Dabalamuus immoo warri fedhii qaban har'allee balballi isaa banaadha jechuudha. Dhugaa warra hojjetan dhugaa sabaa arginu waliin du'an. Tigree yoo fakkeenya fudhannu warra xiyyaara baay'eetiin addunyaa kanarra naanna'utu har'a karabaata ambaasaadara lafaa eenyummaan saba isaa eenyummaan biyya gaafatu qabu bosona seeni. Aan keenya garuu milishaan gandaa maqaan Oromoo taate milishaan gandaa milishaa jedhu kanayyuu lafan kaa'u jechuudhaaf har'a
du'an taane du'aan itti iddoo adda addaatti fuudhanii kaabatti bituu jiru. Fidanii sana qilleensina jedhanii oofanii asitti wareegaman taane kaffaluu jiru. Waan Oromoo kanarratti yoo dubbannu waan baay'ee isaa kaasuu dandeenya. Kanaaf namoonni fedhiidhaan isaaniitiif saba isaaniitiif dhaabachuu fedhii qaban kallattii kamiyyuu biiroo adda addaa waan gochaa ture isa kana nullee simannaa haalli barbaada. Gama fuulduraattis immoo kana jal'isaa fi fidhate warri gaazexeessitoonni. Hedduu galatoomi jaalboonaa horii bulii deebanii injifannoo dhangalaadhaa Finfinneetti wal arginan jedha yoo rabbi jedha. Ayyee nagaataa Finfinneedhaa deebana. Ayyee galatoomii yeroo gaarii qabaadhu jaalboona. Ayyee.